Seenaa jaalallee Dilaan Madiin milkaa'insa isaa duuba jirtum bara kana namoonni hedduun nama beekamaa waliin hariiroo yeroo eegalan carraa sana fayyadamuun na argaa jechuu walirra dhaabbatanii beekamtii dhuunfaa isaanii ijaarrachuuf dorgoman keessatti wadiin garuu of dhoksitee jaalallee ishee fi fiixee milkaa'inaatti ol baaste. Haala argatteen itti maxxantee mul'achuuf yaaltu irraa fagaattee akka ogeetti kaameraatti hojii jaalallee ishee deeggaruuf gargaaruu irratti xiyyeeffatti. Isa waliin viidiyoo keessatti mul'achuufis ta'e gidduu seentee of mul'isuuf fedhii guddaa hin qabdu. Dubartiin baay'ee bilchaattuu fi hubattuudha. Gaafa Adoonaay wal argan waa'ee seenaa jaalala isaa gaafatee ture. Adoonaay kaameraamaaniif malee jaalallee isaa akka taatuyyuu hin tilmaamne. Waan isheen of harkatti hin gooneef Dilaan yeroo deebisu garuu seenaa jaalalaa xiyyeeffannoo nama hedduu harkise dubbate. Hariiroon isaanii waggoota kudhanitti siquuf kan ka'e yoo ta'u yeroo wal baran umriin isaanii waggaa 17 qofa ture. Dilaan osoo inni TikTok irratti maqaan Daadii jedhuun addunyaa irratti beekamaa ta'e miliyoonota hedduu hin horatin dura biyya UK'tti rakkoo fi jireenya ulfaataa keessatti jaalala isaanii ijaarratan. Madiin jaalallee ishee miliyoonota duratti akka ifuuf duubaan dhaabbatte deeggarte. Mataan durbaa jennaan. Waa'ee yuutuubiin waan baruu barbaaddanis yoo qabaattan na gaafadha. Ijoolleen teenyatan dubaraa tan biyya Arabaa keessa dalagaa jirtan yeroo tirfiitan qabdanitti yuutuub dalaydanii maallaqa akka irraa argattaniif isin gargaaruu nan danda'a. Kan isin gargaaruu yoo barbaaddan lakkoofsaan isiniif ergam yookiin lakkoofsa keessan komentii jalatti naaf barreessitanii eegan qabadhee booda deebiseetiin haqam. Karaan ittiin na quunnamtan linkii telegiraama chaanalam kan asirra piroofaayila yuutuub kiyyaarra kaa'e kanaan seentanii na dubbisuu dandeessan. Waan inni isin gargaaruu danda'u isiniin gargaaram. Maallaqa humna teessaniin laffatan qofa akka hin arganneef kan biraatiif yeroo tirfiitti akka hojjetattan isiniin gargaaram. Yoo inumaahum waliinis hojjechuu ni dandeenya. Dandeettii qabdan anatti himtan anis dandeettii tiyyataniin qabuun isin gargaaruu kan danda'u isiniif beeksisam. Galatoomam.